Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirtu jajjabaattu. Isinin jecha annagaa alhamdulillah kam nagaa jirtu. Isinin jedhamee koomentii kana buleettiin kiyya kun rabbiif jedhii naan jette ijoolleen keenya yeroo baay'ee rabbiinis nan qabnaan isinin jedha maaliif biizii ta'eetiin malee koomentii keessan isinii deebisuu. Jibbeetii miti isin jedha obboleeyyan kee koomentoota hedduutu naaf barraa'ee gaafii hedduutu naaf dhiyaate dhugaadha waan hin beekne gaafachuun sirriidha. Obboleeyyan kiyya maas seetanii ansi biizii waan ta'eef isinii hin deebisinin isiniin jedha. Annaa hojiidha hin beeytanii obboleettiin kiyya kun akkuma argitan koomentii kana dubbisaa isiniin jedha. Waggaa 2 fixee jira Su'uudi Arabiyaan jira. Damoota naa dabalaa jennaan naa dabaluu diddee ani garuu galuun barbaadu dalagachuun barbaada jettee obboleettiin keenya kuni maas seetee obboleettii kiyyaa mee akkamiin godhu mala naaf himi taa'ee dalagachuuf mana san damoota naa hin daballee damoozuma saniin itti nafufsiisuu barbaadanii anis immoo galuu hin barbaanne dalagachuun barbaada garuu. Damoota saniin immoo itti fufuu natti ulfaatee kumaaniin hojjedha jettee obboleettiin keenya kuni akka seeraatitti jalqaba mana san dhufteetiniin manuma sanitti yoo haaromsuu barbaadde dirqama akka Dubaayitiitti jechuudha 200 sii dabalan jechuudha seera sii dabalsiisa. Ati maal goota obboleettii kiyya biiroo madura dhufte sanitti dawwalatta jechuudha biiroo irraan dhufte sanitti hin bilbilatta bilbilatteetiniin. Kana anin dalagachuu barbaada. Tokko tokkoon isaanii maal godhan seetan ijoollee yoo teetti numa bira taa'i jedhanii yoo teetti numa bira taa'i akkasiin jijjiirattu akkasiin mana biraa jijjiirattee hojjattu hin fedhan jechuudha. Tokko tokko hin jira warri gara jabeeyyiin akkasiin mana isaanii keessatti dalagaa isaanii akka isaan barbaadanitti hin hojjattiif damooza hin dabalaniif damoozuma saniin itti fuuftee akkuma mana isaanii isa hojjattu barbaadan takka akka biyya galtu barbaadan. Mana isaanii sayyoo hin hojjanne akka isaan barbaadan sanitti akka biyya galtu barbaadanii jechuudha. Inni kun immoo seeruu isaan adaba ati dalagachuu barbaadde taanaan waggaa 2 kontiraata isaanii eeguuf irraa fixxeesiniin jettee jijjiirachuu mirga qabdan siin jedha obboleettii kiyya mirga guutuu qabda jijjiirachuu seerillee si gargaara. Ati biiroo irraan dhufte sanitti biiroo dalagaa si galchi warra bira si galche sanitti dawwalatteetiniin ammoo nati gochuu barbaaddu. Takka akka isaan damoota sii dabalchiisan hin barbaanna yoo jedhan akka damoota sii dabalchiisan gochuu akka nu bira dalayduu barbaanna yoo jedhan akka damoota sii dabalan sii gooti warri biiroo jechuudha. Takka ammoo yoo hin daballu lakkinu damoota jedhan buutaa si jijjiiran jechuudha warri biiroo nama damoota dabaleetiin si hojjetu jechuudha. Annaa akkasii obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha waan akkanaa kana. Cunqursanii nama cunqursaniiti garuu birrii dabaluu hin barbaadanii garuu dalagaa kee hin barbaadan sisi barbaadan birrii immoo dabaluu hin barbaadan jechuudha. Maatiin tokko tokko warroota akkanaatu jira odoo seera beekan si gowwoomsuu ka barbaadan jechuudha. Akka waan ati hin beekneetitti ilaalanii hayi ati taa'ooti jettee nu bira taa'ee bakka nullee si barbaannaa siin jedhanii garuu yoo ati bakka birrii san itti kaaste jechuudha gaafa san biyya si galchan warra jedhanis as faraarraan si sodaachisan fa'aatu jira jechuudha. Hin dhagayiniif siin jedha. Birrii naa dabaltan taanaan dhaabbatuma ittiin hin sodaatin ati wanni si sodaachisu tokko hin jiru. Birrii naa daballaan ani damoota dura dhufeen itti hin fufu birrii naa daballaaniin isin bira hin hojjetachuun barbaadaan galuu hin barbaadu hojjetachuun barbaada. Birrii naa dabaltan taanaan haala bossa haleen isin biran dalagadha waggaa 2 dabalee. Birrii siin daballu jettan taanaan biiroo nageessaa ani birrii kanaan itti fufee hin dalagu jettaane akkasitti jechuudha. Si galchuu mirga sirraa hin qaban dirqamaan si galchuu mirga sirraa hin qaban jechuudha. Kanaaf warra biirootitti bilbilatteet akkanaa yoo jetteen siif sirreessan jechuudha. Biiroon kee warri biiroo keetii warra nagayaa warra bilbila sirraa kaasu nama bilbila sirraa kaasu yoo taate si jijjiiruu dandeetti jechuudha. Warri biiroollee yeroon isin nama yeroo kana sin dheessitu jarru amma maaliif ati jaraaf faayidaadha. Si galee jaraaf faayidaadha. Si barbaadanii yoo nama akka keetii kan ijoollee warra akkana warri kontiraata fixanii mana jijjiirachuu barbaadan warri biiroo nama akkana kan sirriitti barbaaddi. Maaliif ree
nama biraatii isin kenniteet birrii argatte waan ta'eef xaarii hin qabu ganaa biyyarraa isin fiduu forososii hin qabu hojii kabeeytanii afaanii kabeeytanii jararras teettanii jara hin rakkistanii namni dafee isin fudhataa jarris faayidaa argata. Nama kana sirriitti so'iti. Gizeen jarri isin dheessitu gizee kam gizeen jarri bilbila hin kaafne gizee kam dhuftanii odoo hoggaa lama fixin ji'oota keessatti yookaan warra sanii wal loltanii warra sanii wal dhabdanii yookaan damuuza yookaan sirrii siin kafalii warri sun yookaan dalagaa mana sanii si ulfaatee ati jijjiirachuuf isaanii kadawwaltu ta'e gaafa san si dheessan bilbila sirraa hin kaasan. Yoo biiroo yoo dhayite manuma sanis si deebisan maaliif ree birratti arabdoota irraa fudhatan san deebisuu diddaaf. Gaafati hin barbaadu mana san jette warratti bira jirtu sun birrii kenna nu deebisaa jedhanii waan gaafataniif gaafa san jar birrii san dhabuu danda'a waan ta'eef saniif achitti si dhoorgan jechuudha. Kanaaf amma mooyyuu si barbaaddi jarrummaanu maaliif idaa ofirraan qabdu namni isaan wajjin wal caqacaqu hin jiru waan isaan barbaachisu waan si barbaachisu ofirraa xumurtee jirta waan ta'eef warra biirootiinis jaras wanni walitti dubbisuu hin jiru warra biirootu koorteeti si fudhatti jechuudha. Koorteeti jaratti koorteeti si fudhatti kanaaf ati immoo ofin laafuun qabdu yeroo kanatti naa dabaltan damuuza naa dabaluu baannaan biiroo nageessaa ani hojjetachuun barbaada dalagachuun barbaada maatii keenya jijjiiruu barbaada biyya galuu hin barbaadu jettaan gaafa san dirqama sirraan qabdu biyya si galchuu. Insiin jedhaa obboleeyyan kiyyaa warroonni waan akkana isin mudataa jirus kan dalagachuu barbaadan. Manni immoo manni jirtan sun immoo kan isin hin taane kan ciniinnattanii waggattii lamaan san fixattanii garuu biyya galuu hin barbaadanii mana jijjiirattanii hojjetachuu barbaadan takka damuuza akkasii damuuzuma sanii yoo ka waggaa lama ammallee dabalchiisanii itti isin fufsiisuu barbaadan ta'e iyyachuu qabdanii mirga keessaniin isin jedha obboleeyyan kiyya warra waan akkanaa keessa jirtan. Manni sun isin hin taane dalagachuu barbaadanii garuu biyya nagalchitti waan dura na fudhatteef amma ijoolleen baay'een asirratti birrii kiyyaan si bitadhe naan jetti warri jettanii jirtan ijoolleen keenya birrii kiyyaan si bitadhe jijjiirattuu biyya si galchaa naan jetti fa'a kan jettattu jira jechuudha. Isin kasiisin bitanne si qaxaratte malee waggaa lamaaf si qaxaratte malee yoo siin taane waggaa lama saniyyuu ji'a booda walii kee diiguu dandeessa jechuudha. Kanaaf si bitatteeti miti si qaxaratte malee siin taane taanaan jijjiirachuu odoo fixinuu diiguu walii kee walii galtee diiguu dandeetta jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyaa kontiraata eegarraa fixanii koortanii akka barbaadanitti gaafa san isintu aangoo harkaa qaba. Gaafa kontiraata waggaa lama fixattan aangoo isintu harkaa qaba. Isii odoon ta'in warra biiroo sodeen ta'in murteessaa mataa keessan jechuudha. Kanaaf gaafa san koortanii daratii keessan naffaatanii jijjiirachuu mirga guutuu qabdaniin isiniin jedha. Kanaaf hin sodaatinaa. Wannummaan biyya isin galchuus hin jiru ijoolleen baay'een keessan sodaaf biyya galtanii maanna godhittiin jijjiiradhoo jedheen. Manni keenya maasitti ta'inaan jedhinnu waan godhinnu jettanii shakkii akkasii keessa ijoollee hedduun jirtan jechuudha. Hin sodaatina waan akka isin gochuu hin dandeettu jechuudha. Maaliif biyya seerri hin jirre hin jirtanii maaliif waan balleessine waan isaaniin balleessine mirga keessa mormattan waan ta'eef hin sodaatina. Sodaa isaaniitiif immoo dalagachuu barbaadan taanaan biyya hin galinaa sodaa isaaniitiif kaayyoo qabdan taanaan kaayyoo keessan hin balleessinaa isiniin jedha. Ganaa immoo asii galtanii waci baastanii deebi'uurra eega dalagachuu barbaadanii sodaa jaraatiif wannummaan akka isin geggeessan heeyyamtaniif hin jiruun isiniin jedha. Warra biirootti dawwaladha warra biirootti iyyadha isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa akkasii ijoolleen baay'ee waan akkana kanaan rakkataa jirtan jechuudha waan akkanaatiin. Kanaaf mirga qabdanii kontiraata fixattanii booda wannummaan isin sodaachisu wannummaan jaraan wal isin gahee hin jiru waan takka sirraan qaban mirga takka sirraan qaban jechuudha. Warreeti bira jirtu sun mirga takka sirraa hin qaban. Waggaa lamaaf si qaxaratan waggaa lamaa sanatis xumurtee jirta. Wanni isaan kasaarsite hin jiru wanni isaan si baasan hin jiru. Haga waggaa lamaa san fixattuuf malee wanni isaan jechuun cinqi nama baay'isaniif. Kanaaf achi booda aangoon si harka jira siin jedha obboleettii tiyyaa hin sodaatinaa mormadhaa ofirraa sirreeffadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.